Akkam jirtu baga nagaan gara chaanalii keenyaa dhuftanii har'aa kan isinitti agarsiisu appilikeeshinii baay'ee bayeessa ta'e namni yoo bilbila keessan hate akkam gootanii akka argattan footoon kaasaa. Appilikeeshiniin kun footoon kaasaa imeelii lookeeshinii isaa lookeeshinii inni namichi irra jiru imeeliitiin nu erga. Steeppota amma isinitti himu yoo gootan shuur bakka hin argattu jechuudha. Na hordofaa, baay'ee akka gammaddan abdiin qaba. Warra hattuuf immoo mardoo guddaa itti himna jechuudha. Kanaafuu na hordofaa. Jalqaba garuu toon kana isinitti himeen dura chaanaalii kiyya sabskiraayib godha. Goone ta'an warri gootan immoo laayik, koomentii garaagaraa naa kennuun eegallaa. Gara piroosesiitti deemna. Jalqaba pileestoorii irra deemna. Sarchi baarii irra deemneet look wach jennee barreessina jechuudha. Look wach jennee barreessine sarchi goona. Inni jalqaba irratti nuu dhufu appilikeeshiniin kun jechuudha. Isa jalqaba install gootu install adda gootanii booda ani ijaan install godheef open naan jedha. Open ishee tuntuqa jechuudha. Achi kana fakkaata appilikeeshinichi kana fakkaata. Imeelii keessan galchuu qabdu keessatti imeeliin keessan isin filachiisa. Imeelii keessan galchattu achi piik wanta gootan jira. Saawundis piriimiyeem daraja piriimiyeemii irra ogeessani warra piriimiyeemii warra birrii kaffalaniif oodiyoo riikardiin godha. Inni kun garuu imeeliin footoo fi bakka namichi jiru isinitti hima. Ishee kana yoo tiik hin taane ta'e tiik gootu. Asis dhuftanii lookeeshinii isaa banaa isiniin jedha. Lookeeshinii isaa banuu qabdu. Kana lookeeshiniin ifuu qaba. Yeroo meeqa yoo erge akka yoo paaswordicha amma fakkeenyaaf namichi hate edda hatee booda paaswordiin naa yaalu yoo banuuf dide wrong paaswordii yoo galche yeroo lama yoo inni galchu yeroo tokko barbaaddan yeroo sadii godhachuu dandeessu. Footoo kaasee imeelii daayireektii imeelii keessan irratti isin erga. Amma yaalla piroosesii kana jechuudha. Kanaafuu kana seetaappii kana guuttattanii edda guuttattanii booda kanan cuftu jechuudha. Isinitti agarsiisumaaf yaa ta'eef edda cuftanii booda fageenya akkuma argitan imeeliin nu ergameera. Imeeliin kun namichi eessa jira? Footoon isaa maal fakkaata? Lookeeshiniin isaa isa jedhu look wooch alartii nu ergama jechuudha. Imeelii keenyaan diivaayizii biraa irratti yaaluu dandeessu. Kompiitara irra ta'uu danda'a. Waan barbaaddaniin harka keessan irraa bilbilli kun baheera. Imeelii keessan fayyadamtanii imeeliin nu ergamurraan footoo fi lookeeshinii isaa nutti agarsiisa. Kanaafuu banneen ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo ta'e akkuma argitanii namichi kun bilbila nu jalaa fudhateera jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenya malee inni kun hin fudhanne. Kanaafuu namichi inni hate kana yoo ta'e eessatti argama namichi isa jedhu argachuuf immoo view ishee kana tuqna jechuudha. View maap ishee tuqneet gara maappii nu geessa jechuudha. Kanaafuu maappii irra naa laallu namichi specifically eessa jira isa jedhu baasa. Direct nu qaba jechuudha. Hin qabuu dandeenya jechuudha namichi. Kanaafuu namichi iddoo kana jira jechuudha. Sirriitti ilaaluu barbaanne maappii kun akkamitti argamu barbaanne ishee kana tuqneet ishee kana jechuudha. Ishee kana tuqneet saatalaayit isheetu tuqna. Achi sirriitti ifa godhee nutti agarsiisa bakka eessa jira namichi isa jedhu.
akkuma argitanii kun namichi naannoo kana jira jechuudha. Bilbila keenya fudhatee naannoo kana jira. Mana isaa wajjin argitanii. Ilaala mana inni keessa jiru nutti agarsiisa karaa isaa direction. Fakkeenyaaf nuti iddoo biraa jirra yoo ta'e direction isaarree direction isheettu kana tuqneet argitanii asiin baatee kana deemtee asiin galtee nun jedhee nutti hima. Baay'ee simple baay'ee anaan na gammachiiseera appilikeeshiniin kun. Itti fayyadamaa. Chaanaalii kana subscribe, like godhaa, share godhaa.